Nagaa dhaggeeffattoota miidiyaa Kiilolee ergaa waa'ee Iizii waraana kaabaa turan gantummaan irra ga'ee barreeffama karaa ajajaa 50 Gaashayee Xeenaaw kan barreeffame tokko simbiraan geenyaa nu dhaggeeffadha. Gootni raayyaa ittisa biyyaa keenya ture kun akkas jedha. Akka amantaa kootti TPLF yookaan wayyaaneen kan mo'uu dandeessu gaafa guyyaa amajjii 24 2013 Iizii kaabaa irratti darbannaa yeroo godhame sana ture. Yeroo sana sababoota hedduu tarreessuun ni danda'ama. Wayyaaneen bifa baay'een mo'uuf carraa qabdi ture. Isa keessaa muraasni itti yaaddee gara waraanaa galtee mootummaa federaalaa caalaa kan qindaa'ee fi dirqama isaa kan hubate yookaan waraana fooyyee nu caalu qaba ture. Waraanni mootummaa federaalaa hedduun Iizii kaabaa jira ture. Boolla qotattee baajata qopheessitee adda waraanaa adda baafattee uummata kooti kan jette mara odeeffannoo fudhattee turte. Garuu iyyi ishee kun hundi ji'a tokko caalaa tursuu hin dandeenye. Waraana xiqqoodhaan torbanoota lama gidduutti daaraa taateetti. Fokkorsi ishee, waraanni ishee, boolli isheen qotte, meeshaa isheen qopheeffattee fi of guguddisuun ishee gargar jalaa bittinnaa'ee daaraa botoroo ta'e. Yeroo sanatti baay'ina waraanaan meeshaan qophiinis ta'ee karaa hedduu fokkorsi ishee mootummaa federaalaa caala ture. Waraana irratti garuu tarkaanfii tokko illee tarkaanfachuu hin dandeenye. Mishigii tokko illee cabsuu hin dandeenye. Maalumaaf iyyuu mishigii qopheeffattee gattee gara duddubaatti fiiguuf iyyuu yeroon ishee ga'uu didee ture. Mooraalii isa jedhan sana beektu miti ree? Bakka waraana irratti irri jireessi mooraalidha. Achiin booddee illee adoolessa 2013 irraa hanga sadaasa 2014tti haalota turan iyyuu yoo yaaddee salphaadhumatti hubatama. Kan raawwatte hunduu gocha hin du'u nanajjeesaadhaan iyyitee qofadha. Ammallee kan isheen gootu gocha yaalii jaamummaa qofadha. Haqni sobamuu hin dandeenye yaalii ishee keessatti Itoophiyaa fi Itoophiyaanotaaf makaraa baay'ee hiruu ta'e. Nuyi illee Itoophiyaaf jenneeti isaan garuu jedhee barreesse. Akkasumas Jeneraal Ababaw Taaddasee akkas jedhani. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun waa biraa miti. Yeroo nagaan jiru qophaa'uu, yeroo waraanni jiru waraana geggeessuudha. Kanaafuu waraanni keenya baay'ee babal'achaa jira. Miliyoonni 120 qabattee eenyu dhufee kan si jilbeenfachiisu abbaan fedhee dhufee kan si qossa'u yoo ta'e biyya hin ta'u. Biyya jechuun gara lakkaa'uu fi gara hin taanetti yeroo dhuftu kan lakkaa'amuu fi kan qabamu keessaa wanti guddaan waraanadha. Kan biyya eegu waraanadha. Raayyaa ittisa biyyaati. Kan biyya isaa eegu. Raayyaan ittisaa immoo miliyoona 120 kan madaalu ta'uutu irra jiraata. Naannoo keenya guutuu isaa diinaan kan marfamne kan amanuun nurra jiraata. Akkamiin jiraanna kan jedhu yaadudha malee deemnee isa tuquu hin qabnu. Isaan akka nun tuqne garuu qophaa'uu qabna. Nuyi gara fuula duraatti waraana ni qabaanna jennee kan yaadnu karaa xiyyaara balalliitiin naannoo sana dhuunfachuu kan danda'u Ground Force humna lafootiin baay'ee kan fooyya'insa qabu, Special Commando kan baay'ee cimaa ta'e, Mechanized kan baay'ee cime, lakkoofsaan bal'aa ta'ee afaan gabaabaan humna Afrikaan sodaattu uumuun nurra jiraata. Waraana sodaatamnu ta'uun nurra jiraata. Waraana kana yoo tuqne hin duuna jedhee ofiif gaafatee ofiif deebii akka deebisu goonee biyya kana qopheessuun nurra jira. Kana jechuun Itoophiyaa tuquun hin danda'amu. Itoophiyaa tuquun tasuma hin danda'amu. Waraana akkasii qabdi akka jedhamnutti yaadnee hojjechaa jirra. Kana dura bakkee waraanaa 12 ta'uu ture. Amma garuu bakkeewwan waraanaa 100 ol ta'uu qabna. Kun immoo waraana ijaaruutu nurra jiraata. Kana kan madaalu humna lafoo, humna qilleensaa fi Special Force ijaaruudha. Biyya kana ijaaruu danda'u immoo nama qabaa, humna qabaa. Kun waan guddaadha. Lammaffaan kana booddee Itoophiyaa Oromoodha, Amaaraadha jedhee oduu lolaa fi jeequmsa jedhee beelaan akka deemu gochuu hin qabnu. Walumaa galatti kun jaarraa 21ffaa kan madaalu miti dhaabuu qabna. Karaa kana ani shaneedha, karaa kana ani qimaanti oduun jedhu hin hojjetu. Kun waan yeroon hiikudha. Kun jaarraa 21ffaa keessa ogummaa miti. Beekumsi isaa yaadaan ta'uu irra jiraata. Yaada isaa haa gurguratu. Biyya yoo jedhe yaadaan irratti mari'ata. Biyya koo miti jedhee yoo amane garuu waan gara dirreetti bahuuf hin jiru. Miliyoona 120 yoo ta'e miliyoonni tokko darbee miliyoonni 119 boqonnaa argachuu qaba. Kanaafuu humna akkasii ijaaruun nurra jiraata. Humna ijaarree jechuun nagaan deebi'ee jechuudha. Nagaan dhufe jechuun dinagdeen ijaaramne jechuudha. Humna kee ilaalee sodaattonnis hariiroon dippiloomaasiis gaarummaa qabaata jechuudha. Qabeenyi biyyi nagaan akka itti fuftuuf raayyaa ittisa biyyaa jabeessuudha. Amma dhaabbii akkamiirra jirra yoo jedhamne waraanaan ijaaramnee, hoogganaa ijaaramnee, odeeffannoo ijaaramnee, humna ijaarame hidhata guutuu ta'e qabna. Amma hidhata naannoo keenyatti hidhatamee hin beekne qabna. Humna qilleensaa irraa qabna. Waan hundayyuu qabna. Kanaafuu rukuttaa gara keenyaatti darbatamuuf jedhu darbachuuf miti. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa keenya waa jedhanii turan. Waraana kanatti shaakalla jedhanii turan. Kana jechuun waraana kanaan hooggana kan ittiin baay'ifannudha. Waraana kan ittiin baay'ifannudha jechuun yaada isaanii nuu qoodaniiru.
Yaa dhaggeeffattoota miidiyaa Kiiloolee. Diinni kana hubachuun sodaa guddaa keessa waan jiruuf dursa iyyata baay'isa. Mu'ii deebi'uun garuu humna ittisa raayyaa biyyaatu beeka. Waraanni keenya kana dura illee osoo hin qophaa'in iyyuu mu'ee amma immoo osoo waci ishee dhaga'u duubatti waan deebi'u isinitti fakkaata? Itoophiyaan injifattuudha jechaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.